السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أردوتوتا في دعوتوتا كبجمتوتا ماتي channel أمير إنداس ما جرجرتو بجراتن بكجرتن تنجين ربي كان أمك أمن إسين الرحاجرات جتشا ورون أمنتي برا أردوفتن هركفون جرجرتو بجراتن إسين جتشا جمن من ورون ماتي كونتاني channel ko subscribe gootanii maatii akkanaa taatanis jedha warroon immoo maatii gootatanii na jajjabeessaa jirtan asumaan galatooma isiniin jedha ulfaadhaa kabajamaa galata narraa qabdan galanni keessan bilisummaa yaa ta'u warroon na jajjabeessaa jirtan hedduu tokko galatooma isiniin jedha warroon immoo maatii gootanii like subscribe gootanii akka maatii naa taatanii yoo yaanni koosinitti tolee commenti naaf barreessuu hin dhiisinaadha. Uga hedduu tokko galatooma isiniin jedha viidiyoon eegada gadhiise wayi nama hedduutu daawwate maashaallah tabarakallah galatooma isiniin jedha oromoo ko ar'ammoo maal qabattee nu dhufte yoo jettan yaada xiqqoo akkuma mataa kootitti qabadhee dhufe yookaan akka gorsaatitti yaanni sunis maal jechuun keessaan hin oolu YouTuberoota Yemanii keessa jiraniif dhaamsa xiqqoo ishee yookaan immoo yaada xiqqoo ishee qaba warroonni na hordofan yoo jiraatanii jechuudha. Wallahi ani yoo dhugaa dubbachuuf ta'e YouTuberoota Yemanii hedduu tokko nan jaaladha. Hedduun baay'een hordofarree jechuudha. Keessattuu yeroo ummee afnaan ummee kaanusfaa jiran jechuudha. Wallahi hanga isaan viidiyoo gadhiisanii nan muddama hedduu tokko jaaladha jechuudha. Garuu ammallee na jaaladhaan jechuun warroonni achi keessaa mataa qaban jiranii kan yaada qaban hin jiranii saniifiyyuu wallahi dhaamsa xiqqoo wayin qabaaf jechuudha. Keessattuu gidduu kana waan deemaa jiru in argaa jirra. Gidduu kana qofaa miti tureera wanti kuni garuu gidduudhaan dhaabbatee ture in deebi'ee dhufe malee jechuudha. Wallahi waan hedduu tokko nama gaddisiisudha waan hedduu tokko nama dhibulleedha saniifiyyuu wanti hundi meediyaa ta'ee jechuudha. Nyaanni illee dhugaatiin illee bultiin illee jiruun deemsi ka'umsi teessum wanti hundi ta'e meediyaa ta'e jechuudha. Jireenyi hundinuu karaa meediyaa dhufe jaarsi yoo jaarti walloole meediyaa irra dhufee boo'a jaarti yoo jaarsa walloole meediyaa irra dhuftee boossi. Wallahi akka kanatti jireenyi bultii keessatti waan danda'amullee waan ta'ullee natti hin fakkaatu saniifiyyuu dhaamsa xiqqoo wayii isinii qaba waan hordoftan kan ta'e gamanumaan koomentii laayikii gochuun dagatinaadha viidiyoo koo sheer naaf godhaadha akkasii hordoftoota koo hunda dhuma viidiyoo kootti na wajjin turaadha jettanii keessattuu ijoollee Yemanii jirtan fakkeenyaaf Bahaar fi Fatiyaa fa'aa yaa jara keenya isintu jiruu harkaa bade moo jiruutu isin harkaa bade? Wallahi nama dhibdanii namni tokko yoon jiruun harkaa bade waan hojjeturre hin beeku jireenyarre hin beeku ofillee hin beeku zum jedhee deema akka nama jaan agarree zum jedhee deema. Kanaafuu isintu jiruu harkaa bade moo jiruutu isin harkaa bade moo inni isin jireenya keessa meediyaarra fiddanii jiruu keessan digdanii arra huna bultii kee diigdee Fatiyaan bultii ishii keessaa baatee ilmaan ishee babbareedduu san Fatiyaan har'a haadha ilmaa 3 moo 4ti ilmaa san mana dhiiftee mana keessaa bahuu jechuun kana yoo ka jireenya sin harkaa bade yookaan isintu jiruu harkaa bade maaliif jennaan maaliif akkas jettirre warri jettan jiraachuu dandeessanii dhugumaa namni tokko yoo jiruun harkaa bade waan godhu hin beeku jiruuyyuu miti nyaatayyuu yoo quufee nyaata kana eessan kaa akkaman godheetti yaada. Kanaafuu jireenyis yoo nama harkaa badee yoo jiruun nama harkaa badee in quufa ilmi namaa namni yoo quufe of hin beeku ofii miti rabbii ofiitu iyyuu hin beeku. Saniifuu jireenyatu sin harkaa badee isintu jiruu harkaa badee gaafii natti ta'e Fatiyaa ta'e nyaatillee badiin kee wallahi badii qabda badiin kee maali? Badii qabda jechuun koo Bahaar fuusisuu kee miti. Badiin kee ilmaan kee gattee mana keetirraa bahuudha jechuudha. Mana kee keessaa bahuun har'a kee Bahaar gizee manatti fidatee sumatu miidhamaa jechuudha. Ilmaan kee wajjin haati biddeena eessatti iyyuu haati biddeena haadhuma biddeenatti ilmoo namaatiif hin taatu jechuudha. Abadan akka haadhatitti kan namaa qabdu jirtu. Kanaafuu ilmaan kee keessa obsitee teessee sabartee hanga barri kun darba hanga hin darba wanti hundi waan dabarre hin jiru akka dhiyeetti hin bari nafu hin bari'a
dukkanni nafuun bari'aa ifa dhufa akka ifettillee nafuu hin dhihaa hin dukkanaa jechuudha. Akkasuma jireenya ilma namaatillee hin jijjiirama namni waan hin jijjiiramne hin jiru. Saniif odoo sobbartee obsitee sabrii kee godhatte duraanuu sabrii qabda maashaallah tabaarakallah obsa qabda. Obsa kee godhattee ilmaan kee keessa teesse har'a ilmaan kee facaaftee hanga manaa baatu jechuudha. Kanaafiyyuu wallaahi yoo isinii danda'ame isinirree hordoftoonni ishee warroonni koomantii barreessitaniif bahaariin hin arrabsina. Fatiyaadhaan bahi deemi jala bahaar jalaan jedhinaan isheen har'a haadha ilmaan sadiiti. Ilmaan ishee gattee manaa bahuun qaaniidha. Qaanirrayyuu miidhama. Ilmoon ishee hin miidhamti. Jiruun ishee sun hangi isheen walitti qabatte sun hin faca'a. Hanguma namni irraa fagaatu jiruun fagaataa deema. Hangasuma jiruun kanaafuu akka jiruun fatiyaan banne yoo barbaadan akka fatiyaa fi bahaara walirraan fagaanne yoo barbaadan sun nama naqu sun nama galchuu fatiyaan bahaara wajjin jiraattee bahaar jalaa baatee deemtee jiruu ishii hiiktee diigdee garuu manaa bahi ilmaan kee gatii deemiin jedhinaan. Wallaahi fatiyaatis waa'ee namaa dhageesse namni siluma mataa namaatiin deemu namni sammuu namaatiin deemu Allayaa seena. Saniifuu waan namni siin jedhu dhageesse ilmaan kee gattee manaan bahin ilmaan kee irratti ol deebi'i siin jedha. Gamanumaan bahaarirree wallaahi iddoo tokko nama aarsaa iddoo tokko waan badaa hojjete maaliif fuudhee akkuma fatiyaan jettee dhuguma dhiira fuudha shiriyaa tayyamee tokko miti afuriyyuu fuudhuu danda'a. Garuu jalqaba dhiisee fuudhuu jedhee ka'ee meediyaa irratti dhufeen talahan hin jaaladhu hatta itti bilbilee jechuudha. Viidiyoon sun jira itti bilbilee siin fedhuu hin barbaadu jedheeni ka'ee har'ammoo deebi'ee yoo ishee fuudhu dhuguma fatiyaallee xiiqii keessa galcha jechuun namni jalqaba waan kana hin goone jedhee ka'ee yoo wanti sun immoo irratti mul'atu ana yoo ta'e nama aarsa. Akka aaraniin immoo mana guban jedhan Oromoon qalabatiin harkaa yoo namatti jiruun beekamoo namarraa bade beekamaatti. Saniifuu wanti hundinuu yoo nama harka jiru yoo ol bira jiramu hin beekamu yoo ol biraa fagaatan yoo ol irraa fagaatan namatti beekama. Kanaaf jennaan bahar badii kee fudhadhu fatiyaa manatti deebisi. Ani wanti nan isinii dhaamu tokkoffaa dhaamsiko jechuudha. Yoo rabbi sodaatan waa'ee bultii keessanii meediyaa irraan fidina. Waa'ee jiruu keessanii meediyaa irraan fidina. Dhugaan yeroon viidiyoo hajjii faa viidiyoo fatiyaa faa laalee nan aara. Maaliif jedha woomu bultii ofii akkasna godhee akkana na godhee akkasna godhee yaa jaran wanta kun bultiidha. Jaarsa jaartiidha. Maaltu waa'ee bultii mana keessan keessa maaltu waan gwaadaa keessan keessa jiru golumatti barri irratti gadi isin baasisiise meediyaa irratti uummata biratti miti jechuudha. Kinooti namni dubbiin namni laaqee namni itti baay'ate nyaata namni itti baay'atee laaqee harkitti danate in ajaa'iba nama nyaachisu. Jireenya namaa keessas yoo namni itti danate in bada in fagaata in fafaca'a namni walitti namaa qabu harka dhibba keessaa amma fakkeenyaaf fatiyaa namni gorsa harka dhibba keessaa yoo bultii kee kana keessa jiraadhu taa ilmaan kee kana bira gadi taa jiruu kee kana qabadhu mana hambahin yaada hamzaan keessa jalaa miidhama ilmoon teessi jalaa miidhamti namni jedhuun fatiyaa hootan nama muraasa akkuma amma fakkeenyaaf koomantii barreessitan koomantii irratti nama muraasatu fatiyaadhaan koomantii jalatti nama muraasatu fatiyaadhaan taa'i jireenya kee kana keessa gattaa yaada hamzaa hin bahini ijoollee kee gattee hin bahini yoo wajjinillee hin jiraanne ijoollee kee wajjin hin taa'i namni jedhee fatiyaadhaan nama muraasa. Akkuma san namni fakkeenyaaf nu warri meediyaa irraan hordofnuu fi hiriyaan walitti dhiyaatu namni jira. Hiriyoota ishii keessa yoo ta'an nama muraasatu jiruun kee kana keessa gattaa'edhaan. Kanaafuu yaa jaran waan gaarii olii yaada. Waan gaarii olii yaaduun duratti maal hojjedhaa meediyaa kanarratti maalaan gabbaasedha dura itti yaada mataa keessan itti yaada. Kun wanti meediyaa irra gabbahe jiruu namaa diiga. Bultii namaa diiga. Keessattuu waa'ee bultii maaltu meediyaa irra sin fichisiisa. Gaafa duraa meediyaa irratti ol fuutanii meediyaa irra nakaa hidhattanii meediyaa irratti nama hordoftoota keessan kana walitti sin qabee walitti sin fuudhe. Hordoftoota kanatu jiruu kee ijaare. Nama jiruu kee ijaare situ jiruu kee ijaare miti.
jaarsi jaartii yoo lole ani akkam beekota kan biyyatti irree maatii kooti irratti arge irratti irree akkan ollaa biyyatti beekutti irree namni yoo lole jaarsi jaartii yoo lole jaartii jaarsuma taraarfata kan sanirraa hiriyaa isaati tolti taraarsa yoo hiriyaa isaati darbe manguddoorraan haadha abbaa ishee haadha abbaa ishee obboleewwan hangafaan dhiiraa'u qabatte akka aadaa keenyatti akkas inni ammaa osoo warri haadha abbaan dhageen osoo ollaan dhageen miidiyaan dhagaa miidiyaa irratti gadhuuf kun TikTok irraa boo kun YouTube irraa boo yaa jarana maaloo jiruuf jalaa facaasina jiruun akka abbaan itti qabateetti bultii kee yoo akkanatti qabatte namni as keessaa si baasu hin jiru ofuma keetii baatee bittinneessaa jirta ofuma keetii baatee facaasaa jirta malee wallahi waan addaati waan nama ajaa'ibu waan an bahar waan gaarii godhechuu koo miti bahar dhuguma dogoggorri isaa duraan hin jaaladhu jedhee amma ka'ee nan jaaladhe jedhee fuudhudha ilmi namaas layyuun dogoggora keessattuu ijoolleen dhiiraan akkasuma sobaan kanaafuu wallahi fatiyaa teenyaa dhiifama warreen narraa ta'ii yookaan maatii walitti qabnu ta'ee yuutuubii hordoftu ta'e ilmaan keetti deebii ilmaan kee guddifadhuun yoo manni yuusifi si miidhe yoo ma jiruun kunuu siif hin taane ilmoon teetuun boru si gargaaruu dandeessi boru si jijjiiruu dandeessi akkasitti dukkanaa'e kanatti nafu hin dhiha hin bari'a hin darballee hin dhufallee fayyaa qofa qabaadhu wanti hin dabarre hin jiru isinis warri achi teessanii harka dhooftanii fi fatiyaa bahi fatiyaa akkas godhe fatiyaan baateenaan gosh bagabaate amma bahar argettan dhuguma bahar miidhama fatiyaan uumanaa baate bultii isaatii namni soba malee bultiin ofii kunoo diigame diiguun naman dhibu jaaruun nama dhiba deebisanii aaruu danda'a waan taane yaani itti dhagaamuu danda'a miira keessa galuu danda'a garuu immoo ilmoon ishee sunuu maal taati haati ilmoodhaaf bargaaddisa yaa jaran isin gaafa biyya haadha keessan irraa baatanii biyya namaa deemtan hangam akka isinitti dhaga'amu hangam akka taatan haati biddeena ammoo silayyuu haadha biddeenati eenyumtuu ilmoo namaatiif hin quuqamu jechuudha isheen ofishiiti kan ofishiiti dahuu yookaan ofishiiti argachuu feeti malee ilmaan kana qabu kunuunsitee akka haadhaa sanitti abbaan akka haadhatitti ilmoo qabu jechuudha haati osoo ofishiiti beeloftee ofishiiti dhoobattee ofishiiti daartee ofishiiti miila duwwaa deemtee ilmoo ofii sanitti uwwistee ilmoo ofii san kunuunsuu feeti saniifuu haati ilmoof gaaddisa haati ilmoof utubaadha haati ilmoodhaaf baalleedha yaa fatiyaate ilmoo keetitti deebii rabbi ilmoo keetitti ol si haa deebisu an dhaamsa baay'illee hin qabu arraan qabdee jechuudha eenyumayyuu yoo ta'e waa'ee bultii keetii waa'ee jiruu keessanii meediyaarran fidina meediyaarra fiddanii jecha tokko dubbattanii yennaan jechi tokkichi sun jecha dhibbata keessattuu yeroo ammaa kana ilmi namaa waraabessa bosona keessa galu wayya ilma namaati mannaa jiru ilmi namaa kan jiruu namaa diigu malee kan jiruu namaa kan walitti namaa qabu kan dhiisi namaan jedhu jiru kan balleessi badi wajjiniis hin jedhu malee jechuudha kanaafuu murtee mataa keetii ofii keetii murteeffadhu ilmaan kee kana laali ilmaan kee kan guyyaa takka biraa baateen deemne kan guyyaa takka biraa gabbaateen deemne sanitti wallahi hedduu tokko garaa nama nyaata seenaa akkanaa waan ofii kootiif argeef jennaan jechuudha saniifuu fatiyaa teenya jabaadhu ilmaan keetitti ol deebi'ii rabbi obsa si haa kennu wanti hin dabarre hin jiru wanti hundinuu ni darba akka dhiyeetti hin bari'u akka dhiyeetti nafuu ni bari'a wanti hin dabarres hin jiru ilma namaarra immoo wanti hin keenya hin jiru wanta hunda gaha ilma namaarra kanaafuu wanta sirra gaheef obsii dabarsii durayyuu dhun obsitaa siin jedhaa wallahi akkasii wallahi waan baay'eellee jechuun hin barbaadu waa'uma kana jechuu fi xiqqoo natti dhagahame maaliif namni kun bultii isaa kana miidiyaarra fidaa waan jedhamuuf natti dhagahame
akkasii obboleewwan koo yoon dogoggoree raadhee koomantii alatti naa barreessadha. yoon immoo dogoggoree na jajjabeessadha isiniin jedha. eenyumayyuu ta'e abbaan feetaniyyuu waa'ee bultii keessanii, waa'ee jireenya keessanii, waa'ee abbaa manaa keessanii, dhiiras yoo ta'e waa'ee haadha manaa keetii, waa'ee ilmaan keetii, waa'ee haadha keetii, waa'ee abbaa keetii, waa'ee jireenya dhuunfaa keetii miidiyaa irratti hin fidin. akkasii bara godhe yeroo godhe wanti godhan jiru wanti hundinuu yeroo wajjin deema. saniifiyyuu rabbumti nu haa gargaaru. kun wallaahi karri fuulduraa hoo maal taa'isa jedhanii yaadassanoo ta'e baay'ee nama sodaachisa. akkasii hordoftoota fi kabajamtoota koo warroon na hordoftan yoo yaadni kun isinitti tolee laakiinaa tuqaadhaa sabiskiraayib sheer gochuu hin dagatinaadha. bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. hamtuu jiruu keessan keessaa haa balleessu. nama isinitti inaafu rabbiin isin bira haa fageessu. nurree namatti inaafu rabbi nun taasisini. ani gama kootiin kanuma isiniin jedha. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.